Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtoota jaallatamtoota. Akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii jirtu baga jiraattanii baga rabbiin sa'a akkanas hin geessise dhufnee jirra alhamdulillah rabbiin galannaa ga'u kan nagaan nu bishee sa'a kanaan nu geessise immoo gara miidiyaatti akka dhufnu nu godhe isa haa galatu. Abrishii fi Ruutii egaa akkuma beektan kanaan dura ji'a sadii muluu akka kanaaf mataaf lukaa wal dhaabaa turanii girri cimaa keessa turanii jechuudha. Girri kan jedhamde keessan daangaa hin qabne dhugaa rabbii girri keessaa isa nama jibbisiisu. Girri keessa maatiin illee baanii miidiyaa irratti dhiisaa amma isaan jedhutti ga'anii abbaan Abrishillee dhufee jaarsummaa jarre lamaan jidduu galee jaarsummaa taa'anii fi walitti araarsanii lolas akkamiirra turanii jechuudha. Achi haati Ruutaallee obbolaanillee akkasiin dhiisii jedhanii walirraa oowaa turanii akka isaan jireenya isaanii akkuma kanaan duratti deebanii uffatanii fi maaliif bakka waanuma xiqqoo tokkotti dhaqanii otoo jedhanii guddaarra ga'anii amma wal dhiisutti yoo akkuma jireenya isaanii gargar diigutti ka'anii mana tokko keessa waliin galuu waliin hinnaa isaanii bultiin gara biraa akkasiin dabarsanii jechuudha. Hundumtuu walgalee akkuma horii walgalee wal bira darbuudha. Nagaa bultee walii maaliin hin jiru. Mana isaa kilaasii isaa galee hundinuu cufatee ciisu. Baay'ee keessaa deemu qollofatee galu. Qollofatee bahu akkasittiin turan jarri kun lamaan jechuudha. Jaalalli isaanii duraan dhugaa rabbii baay'ee tokko nama qannaasisaa baay'ee tokko nama hawwisiisa akkuma amma burkee fi haimee kana argitan kana jaalalli isaanii durii sheexaana jidduu galti takka namni walitti hin bu'ee nafu garuu immoo sana keessa namni takka yoo jidduu keessan galee namni gizee wal loltan namni jidduu keessan galaan rakkisaadha dhugaa rabbii kunillee isinitti fayyadamuu barbaada akkasin baqa maaliif kun dhufee jidduu gala kun hin deema ammallee tokko dhufee jidduu gala kunis hin deema akkuma kanaan akka nama kuwaasii taphatu akkas ta'uudha jechuudha. Maaliif akka kanaan darajaa guddaa irraa ol dhiitanitti jaarmanitti hin deema jechaa turte isheenillee gara jaarmanii hin deemattee wanti viizaa hojjechiisataa turte jechuudha. Achinni abbaan Abrishii dhufanii walitti araarsanii deebanii isaallee araaramanii booda immoo gara Dubaayii dhufanii ji'a tokko muluu as keessa turanii baay'ee baqa nama gammachiisu sargi isaaniillee asitti godhatanii dura qalabatiimaa walumaan galanii walumaa manuma tokko keessa jiraatu. Asitti immoo sargii akka kanaan jedhamne godhatanii dhufanii ji'a tokkollee as keessa turanii galanii. Baay'ee tokko nama gammachiisa jaalalli isaanii akkuma duraatti deebanii jaalala isaanii wallaahi baay'ee tokko maaliif baqa nama hawwisiisa jaalala bareedaa uummata bilaarree jaallatamoo akkamiiti jarri kun duraan jechuudha. Ammallee jechuudha deebanii akka durii isaaniitti deebuuf wallaahi maashaallah baay'ee tokko nama gammachiisa. As turtee eddee galtee booda immoo ulfaa'ee jira jetteetti rabbiin itti ishee haa ga'u gammachuu daangaa hin qabne dhugaa rabbii waan tokko duraan waan argine tokko argallee isinitti fakkaatu hin jira miti gammachuus akka daangaa hin qabne ulfaa'ee jira waan isheen jettu Abrish immoo kanaan dura ulfaa'eera jettee waan akka diimtuu tokko na agarsiiste sunillee hin taane ammallee birankiin irratti hojjetaa jirtaa jedhee. Ani immoo biraan keessa irratti hojjetaa hin jiru suma dhugaan ulfaa'ee jira jettee gammachuu ishee ila ol ta'ee rabbi gooftaa wallaahi itti rarraate hin boosse wallaahi hin boosse teessee jechuudha. Maaliif masmara lama ta'eera jettee intiniitiin of ilaalte ulfaa'ee jira jetteenna ati akkuma kanaan duraan na ashooftaa jedhee amanummaa ittiin godhannee jechuudha. Gammachuu isa ol utaalte amma dhufutti olii gadi mana keessa fiiddi jechuudha. Akka nama maraate gammachuu takka teessee boossii jechuudha.
waan tokko argina sinseetanii bira gaama sinseemu waan duraa kana dhugaa rabbii achi geenya sinseemu argina sinseemu bakka on jira mitire akka abju akka kana taatee jirti. Yoo wanni dhufu ulfaa'ee jira jettee itti himte jennaan innillee amanummaa dhabe mana kiimii deemanii jechuudha. Dooftora bira deemanii yoo marsisamtu maashaallah ulfadha. Ulfootee jirti isa dhugaatiin rabbiin nagaan itti ishee gahee nagaan rabbiin ilmoo ishee baachisu harkatti jennagaa inni garaatti baachisellee harkatti haa baachisu gammachuutiin akka kana baay'ee tokko namatti tola. Duraan akka kamitti wal diiggitiisa akkamirra wallaahi gaanii amma maatiin gadi bahee dubbatu irra gaanii har'a immoo kunoo gammachuu isaanii akkuma duraatti jaalala isaanii deebisatanii darajaa ulfaa'eera jechuurra iyyuu geessee jirti amma. Gammachuu daangaan qabne isheetti dhagaameera. Innillee nayee akka kanatti gammachuu isaa dooftorri ati maashinii keessatti itti agarsiisu ija faxaxxu godhee hafeera. Dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gammachiisa. Baga gammaddanii nagaan immoo rabbiin garaatti si baachisee ruutiyee harkatti illee si haa baachisuu siin jedha. Dubush bushii koo intala Harargee naa jiraadhu siin jedha. Haatillee Harargeedha. Oromoffaa kanan haati Oromoffaa dubbatti isheetu ijoolleen badaa hin beekan malee Oromoffaa. Akkasii bareedduu koo rabbiin harka keetti si haa baachisu. Inni garaatti si baachisee nagaan illee ittiin si haa ga'u. Nagaan ittiin gayiitii haadha ta'ii siin jedha ka abrishatis nagaan ittiin si haa geessisee abbaa ilmoo rabbi si haa taasisu. Gammachuu keessan hundaa rabbiin ittiin sina haa ga'u waan hawwitan hundaa rabbi sini haa guutu siniin jedha. Akka kanaatti jabaattanii akkuma duraatti deebitanii as bahuu keessanii baay'ee tokko nama gammachiisa wallaahi. Itti jabaadhaa itti muddaa sini haa milkeessu ilmoon ilmoo barakaa sini haa taatu ilmoo